Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtootaaf jaallatamtoota ilmaan Oromoo. Nageenyi badhaadhaa baga nagaa taatan isiniin jedha. Abdusseen keessan gidduu kana viidiyoo ana jedhu irratti sagalee jettu. Irfoonii fayyadamaan jira gaa maal godhu kana achi jedheen iyyamoo. Galatooma garuu sheer gochuudhaan laayik gochuudhaan nu bira dhaabbataa jirtu waan namatti tolu godhaa jirtu. Ulfaadhaa Oromoo hayya. Nuti waan gammachuu qofa isinitti himna isin gammaduu dadhabinaa nuti waan isin jajjabeessu hamilee isinitti horu isinitti himnaa. Oromoo kiyya bakka gammaddan isiniin jedha. Itoophiyaa jedhamtu sun harka Oromootti harkasii kuffifattee jirti. Ijaan wada Oromoo tizaraggaalles jedhaan ture. Harkasii kara Oromiyaatti hiixeffattee jirti hundinuuyyuu jaallattee otoo hin taane dirqamaan jechuudha. Waddaa saayihoon tagadda. Ijaan wada Oromiyaatti tizaraggaalles jennee haasofnee ture. Dhibbaan dhibbatti dhugoomee jira jechuudha. Lammaffaarratti Abiyyi Ahmad Joo Baayiden yookiin pirezidantii mootummaa Ameerikaatiin jechuudha. Bilbilaan haasa'anii waa'ee nageenya Itoophiyaa irratti marii goonee jirra. Biyyattiidhaafis abdii guddaa hora jedhaa turan. Nuti Ameerikaa wajjiniin waa tokko dhimma wayii hin qabnu kan jarri nu barbaadanuuf akka nuti harka kenninuuf malee no more Ameerikaa ijji ishiin Itoophiyaa layaan ishii warri jedhaa turan. Har'a gaafa Abiyyi Ahmad Ameerikaa wajjin araaramnee bilbila waa'ee biyya Itoophiyaa kanarratti dubbanneerra jedhanu ililili jedhaa jiru. Maaliif? Durumaanuu maal jedhama የማይገባ ጥጋብ ነው የጠገቡት waan jaraaf hin malle humnaa ol quufani gargaarsi biyyattii Itoophiyaa irraa dhaabbachuun ikoonomiidhaan maaqabiin adda addaa irratti gatamuun biyyattiin gadalii keessa akka seentu tokkoffaa wanti Joo Baayiden Abiyyiin akka walii dawwalanii haasa'an gochisiise hidhamtoota siyaasaa hiiki jedhanii itti maa turanii lola dhaabiitii nagaatti marii biyyaalessaatiif taa'i mari'adhu uummataa wajjin kan hunda hirmaachisa jedhanii turanii kana gochuudhaaf innillee utuu naannoon Amaaraa hundi hojii dhaabna jettee maaqabii hojii dhaabuu irratti wal waamtee kurrifattee sababa masqala addabaabaayii kan keenya jechuudhaan hiriira waammattee biyyattii gooluudhaaf mirataaba kan jedhanu yeequmsa wanti inni gochuudhaaf yaalaaru jira. An kana irratti waan hin jedhu jira waa'ee warra masqala addabaabaayii kan ta'u hawdoo yookiin kan ortodoksii qofa jedhu irratti beeta kiristaantii masqala addabaabaayii jechuun waa'ee amantiyyuu dhiisaa protestantii amantii warra pheenxee achirratti maaliif dhaqanii waamicha godhanii gaggeeffatanii miti. Konsartii teedii afuroo jettamoo fiigicha jettamoo wanti adda addaa achirratti qophaa'ee gaafa caffaramu takka namni gabbahee morma hin jiru. Warri protestantiidhaa achirratti walgahii waammatanii waan jedhaniif wanti kun kan ortodoksii qofa warra kaan hin ilaallatu. Gaafa iidiidhaaf achitti uummanni walgahii qulqulleessee sagadaaf achitti walgahu namni takka dubbatee waa komii wayii kaasan jiru masqala addabaabaayii lafti kan Oromooti kan immoo irratti hojjetachuus irratti waan barbaadde qopheeffachuu danda'u sabaaf sablammoota 84 hundatuyyuu gaafa irreechaatis ta'e gaafa iidiitis ta'e gaafa masqala gaafa ayyaana warra kiristaanaatis ta'e gaafa kamuyyuu hundinuyyuu yaada isaa achirratti kabajata. Lafti garuu kan eenyuuti yoo jedhame lafti akka kan Oromoo ta'e eenyunu beekuu qabaa jechuudha. Hora Finfinnee jedhama lafti sun. Lafichi kan Oromooti abbaan barbaade garuu irra jiraachuu irratti ayyaana isaa kabajachuu dhibbaan dhibbatti danda'a. Adaanech Abeebee Xilaayee Yaamii dubbii isiin kaleessa dubbatte nan deeggaraan. Maaliif wanti masqala addabaabaayii qobaatti chaappaa wayii rukutameef yookaan gaandarirraa fe'atanii dhufanii wanti jarri kan ortodoksii qofittiidha warri kaan irratti waaqeffatu hin qabanu irratti maal ta'uu hin qabu jedhan wayii hin jiru. Namni qobaatti jaraa kennan jiru. Ijoolleen keenya baay'ee waa'ee Oromummaas waa'ee kanaas hin beekne gabbaatee tiiktookii kanarratti ta'uu odoon kiyya na jalaa tuqame lafti kun kan ortodoksii qofa kan maaliiti? Ortodoksii jechuun kun maali? Oromoo keessa ortodoksiin jira. Dhaggeeffadhu. Ishii Amaara keessa ortodoksiin jira. Lafichi kun kan Oromooti Finfinnee keessa jira. Naannoo Amaaraatii dhufee abbaati ta'e lakkii ati hin taatu jechuu kana Oromoo Muslimaatu dhowwe hin dhowwine. Achitti argamanii warri akka Ustaaz Abubakir, Ustaaz Kaamil Shamsuudha, Ustaazonni gurguddaan sagantaa sana irratti argamanii masqala addabaabayitti walgahii jara irratti hirmaatanii jiru. Galatooma Muslim maalatti salaamno jedhanii ragaa baanee jirra jechuudha nuti. Kanaasumaan hin gabaabsa ijoolleen tiiktookii irratti waan adda addaa dubbattanu dubbii akkanaa keessaa dhaabbadhaa. Ittaansuudhaan mariin biyyaalessaa akka gaggeeffamuuf dubbataa turre argitanii nuti dhugaa malee akkan dubbanne baay'een keessan nun amantanu ture. Amma akka nuti dhugaa malee waa qabsoo yuutuubiitiif waan adda addaatiif hin dubbanne hundi keessan abdusee kana nama dhugaa ta'u anaaf ragaa baatu hin taane dhugaa malee yuutuubii koo irratti hin fe'u.
Ma wanti dheen gadda waraanni jarri dabra birhaaniin gaanii kaanii finfinnee seenuu fotu waa tokko jiran dhoowwin. Dhiigatu dhangala'aa uummata kana burjaajessanii jiru waan ta'eef ummanni finfinnee keessa jiru kun baay'inaan dhumuu danda'a waan ta'eef lola dhaabaa marii biyyaalessaatiif haa ta'amu deebi'aa jennaan. TPLFis WBOnis hundinuuyyuu lafa naannoo Amaaraatis naannoo Affaaris qabate dhiisee bahe jenneetu uffataa ture. Dhugaadha. Abiyyi Ahmad carraa kanatti fayyadame yeroo araaraaf walgayiidhaaf jaarsummaan maqaleetti ergamee gizee meeqa dhaqamu sana inni 4 kiiloodhaa bahee lolansi deeme jedhee itti fayyadamee diraamaa kana milkeeffatee jira. Gurbaan keenya jabaadha. Baga keenya ta'e. Yoo maaluu ta'e Oromoon jara akkanatti itti taphachuu qumaaratti taphattee warra soddaa kanatti taphachuun isaanitti tolee jiraan. Oromoof waan gaarii illee gochuu dhiisu. Akkuma jarri miidhama keenya gammadanu Abiyyi qumaaratti taphatee jira itti daaraa godhee waggaa 40 akkasiin kuftee hin kaanetti duddubbatti deebisee jira. Kun waan guddaadha Oromoodhaaf. Waan gammachiisaadha. Baga cabde gaafa cabde humna hin qabdu Oromoo gabbartee bulti. Oromoon garuu ajjeefamaa silmaan isaa jalaa du'aatuma qotatee jira waa hundaanuyyuu wanti isarraa qabeenya isaarraa haddii kana barbadaa'ee lolli hammaan keessatti gaggeeffame tokkos hin jiru waan ta'eef Oromiyaan Tigraayifis ta'ee Oromiyaadhaafis naannoo Amaaraatiifis harka si hiixessuudhaaf gabajamtee boontee maalummaa isiitiin boontee hayyoonni keenyas mana hidhaatiin ubaanii kabajamtee akka jiraattu dhibbaan dhibbatti dubbanna. Araarree bu'u kun waan akkamiiti mootummaan amma hundaa'u kun mariin biyyaalessaa gaggeeffamu kun eenyuun hirmaachisa maaltu achirratti ta'a. Gaafiin achirratti ka'ee uummanni kun gaafatee mootummaa ce'umsaa akkamitti ijaarama kan jedhu waliin laalaa deemna jechuudha. Kanattaan soodhaan ammas baay'een keessan Jawaar Mahammad maaf callise Jawaar Mahammad maaf callise Jawaar Mahammad maaf callise jedhaa jirtu. Jawaar Mahammad callisee nama akka Abdusee kana yookiin nama akka Waslaattaa TikTokii kana Feesbuukii kana irraa ejjitu isinitti hin fakkaatin. Nama barreeffamni isaa tokko ittiin biyyattiidhaaf bu'aa buusuu danda'u barreeffamni isaa tokko ittiin biyyattii diiguudhaafis bahee guddaa qabu jechuudha. Nama miizaana irra jiru miizaananni. Waa'ee poolitikaa kana harruma bahee guyyaa lamatti maal jedhe akkasii barreessu barbaadde maal akka barreessu barbaadde warri Jawaar maaf callise jettan Jawaar gaafa bahe dhugaa jirtu waan aqxaaccaa biyyattiin waa'ee biyyaa barreessaa malee waa'ee Oromoo qofaa miti. Waa'een biyyattiin ta'uu qabdu biyyattiin kun akkamitti deemaa jirti maal taati gara fuulduratti kan jedhu siyaasa isaa xiinxala isaa lafa kaa'ata jechuudha. Hundi keessanuyyuu jarjartanii Jawaar kiyya siyaanne Jawaar kiyya siyaanne. Gaafa inni rabbii fi Oromoon abdadha jedhee biyyatti galu callistanii teessanii qeerroon siif jirreettan amma waa'ee dhufaatii Jawaar dhiisaatii maalirratti xiyyeeffatu beektu woboo jabeessaa woboo keessan jabeeffadhaa woboo jabeeffachuun furmaata waa hundaati jechuudha woboo jabeeffannaa jawweenis waan inni gabba'uun kana akka inni ilaalcha woboon amma qabuun faallaa ta'us hin feenu marii woboon irratti hin hirmaanne maluu ijaar marroon keessan jirre akka Jawaar irratti hin argamne nan amanaa. Wanti immoo marii warra hidhatanii jiran kana hin hirmaachifne dhibbaan dhibbatti biyyattiidhaaf hin tolu jedhee waan hin yaaduuf kanan dubbadhaa nagaan isiniif haa baay'atu Jawaar Mahammad isin dhufa jedhamaa jira xiinxalaa ajaa'ibaati jedduu kana galatooma.